jiraachisa diina kee aarseetu si gammachiisa amantiin si jiraachisa diina kee aarseetu si gammachiisa yaa nama amantii ati gammadee achi keessa jira meeyee jireenyi yaa nama amantii ati gammadee achi keessa jira meeyee qabeenyi Namu bakka keetii mabiraa hemi mucaa saarrattee kan harkasaa ol kaasee aarsaa dhiyeessuufee gaara mooriyaattee dhalasaa kan geesse. Namu bakka keetii mabiraa hemi mucaa saarrattee kan harkasaa ol kaasee aarsaa dhiyeessuufee gaara mooriyaattee dhalasaa kan geesse. Wanjira jedhame yaadamne korbeessa moolachitti argate qalma gubamuusaa dhiyeesse garaasaas gooftaan hin argate. Wanjira jedhame yaadamne korbeessa moolachitti argate qalma gubamuusaa dhiyeesse garaasaas gooftaan hin argate. Wanjira jedhame yaadamne korbeessa moolachitti argate qalma gubamuusaaf dhiyeesse garaasaas gooftaan hin argate. Wanjira jedhame yaadamne korbeessa moolachitti argate qalma gubamuusaaf dhiyeesse garaasaas gooftaan hin argate. Waggoota hedduu fi dhiigni dubartittee lolaa kan ture amanteedhaan moyyaa Yesuus tuttee fayyina argatte. Waggoota hedduu fi dhiigni dubartittee lolaa kan ture amanteedhaan moyyaa Yesuus tuttee fayyina argatte. Duukaa buutu Yesuus ta'uun kee ulfina amanteen jiruu taanaan salphina. Duukaa buutu Yesuus ta'uun kee ulfina amanteen jiruu taanaan salphina. Amantiin si jiraachisa diina kee aarseetu si gammachiisa amantiin si jiraachisa diina kee aarseetu si gammachiisa yaa nama amantii ati gammadee achi keessa jira meeyee jireenyi yaa nama amantii ati gammadee achi keessa jira meeyee qabeenyi. Raajitiin barbaadu gooftaan dhimma kee siif hojjechuufi duwwaarratti jalqaba waan hin jirre irratti majjira jedhee yoosoo jiraatama. Raajitiin barbaadu gooftaan dhimma kee siif hojjechuufi duwwaarratti jalqaba waan hin jirre irratti majjira jedhee yoosoo jiraatama. Wayyoon aadaa kun safarama jedhame yommuu dubbatame mamaan qooda keessaan arganne ija isaan ilaale malee. Wayyoon aadaa kun safarama jedhame yommuu dubbatame
mamaan qooda keessaan arganne ija isaan ilaale malee. Wayyoon aadaa kun safaramaa jedhamee yommuu dubbatame mamaan qooda keessaan arganne ija isaan ilaale malee. Wayyoon aadaa kun safaramaa jedhamee yommuu dubbatame mamaan qooda keessaan arganne ija isaan ilaale malee.